hogguu khayrii namaan fedhayan waan si dalaysiisuu deemu jaalala waan saniis sin naqayyan namni meeshaa rabbiin namni meeshaa takka naggatu bu'aa isii tafakkura dura diin kanarraa akkan taane rabbi dubbatuun dhoorkaadha yoo jechuu baatte maal beekta maaliif islaamoyte rabbii kana waan isaan hin malleen isan dubbannu yoo jechuu baatte kun dhoorkaadhaan yoo himamuu baate maaliif muslima taate ati waan takka beeki wanti kun shar'ii rabbii keessatti murteensaa akkanaa fi kanaa wahuma isaan rabbiin akkana ja'aniifin hin feene yoon jedhe ilmi muslimaa tokko maqaa abbaa isaa kabajaa isaa irraanfatee kabajaa dhaloota hanga umrii isatti masjida deemu rabbii adda lafa kaa'uuf kana irraanfatee dubbiin akka ati jettuumi amantiidha siyaasaadha jechuu adda baafatuu dhabee jaalalti ija nama baysiti jeni sababa jaalalaati ijji isa bayxee akkaanan ji'e juu qabdaa hoggaanaan juu odoon tafakkurre laa himmalu akkisintu jaalalti falagooytaa jeni waan ati jaalattu ayyoon jaalatuu baadhe dirqii godhuu ni dandeeysaati waaqa gurraacha garaa garbaa jechuun kun akka rabbiitti annaan taanee yoon jee aangeeyfamaan hoogganaan tokko sii tahuu qabaa kanaan juu hin jiru joolleen teenya tawaaddan baafatin ammoo hogguu loluu barbaaddan hogguu waa sirreessuu barbaaddan kuunu alaa thiqati wayaqiin dura diroo tana raasaa waan isin baatu laalaa sanbooda asin baha lisaanul aaqil waraa qalbihi walisaanu safii waraa wakalaamul safii waraa lisaanihi jeje agarte kama qaala aliyu radiyallahu anhu haasawni wallaalaadha haasawni gowwaadha tafakkurrisaa eega afaaniin dubbate maaliin je'ee tafakkuraa jan eega waan fixe booda warri sammuu qabu immoo warri qalbii qabu jee Aliy ibn Abi Xaalib jaabar warri qalbii qabu jee odoon jenne qalbii duuba jira arrabni isaati arraba dubbii hooggananii beekame maali irraachi baabar turjumaana simaa balu eega je'ee eega tafakkuree booda qalbii irra dabree gamana dhufaa jee lisaanul aaqil waraa qalbihi qalbii isaa duuba jira jee achitti fixee gilgaalee sanboodaa siin ba'a hay haasawni nanaase waan isaan rabbiin akkana ja'aniifin hin feene fedhu qabda kajuu hooggansa biyya tanaa keessan jiru joolleen barnoota barattan keessatti dargaggoon yoonii fi gabricha aadaa tahuu maraxatte gabricha rabbiirra na godhuu ni dandeeysa hin dandeeysu hay hogguu jettu ati wanni si jaalachiise hundi na jaalachiisuuf dirqiidha ibo an waan isaan rabbiin akkana ja'aniifin hin feene waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu hin fedhu qabdaa namni maqaa muslimaa baafate ibo ilmaan islaamaa muslimtootaa tahee kashee amin gaafa kaan juusanii bar tokkoon dhufee na islaamee isaa jeen bar dargaggoota na dhufee gabroota aadaa rabbi isin godhini gabroota rabbi si haa godhu na islaamee isaa jennaaniin sheekha si geessinaa hojjan jeeban fidanii sheekha geessan hogguu sheeyni shaadaa jechisiise booda sheekha jara kanaas na wajjin shaadaa jechisiisii jeenje isaanis diin irraa umaa quban qabanii
yaa ilmoo faxiin agarteeti. Isaanis diin irraa waa humaa quban qabanii narra hin jiranii jeebar. Ijoolleen islaamaa dargaggoon diin addan baafatin tunis tana islaameessuu dadhabdee tunis narra hin jirtu anumaa wajji islaameessii jeenje. Koottaa shaadaan wajji jaadhaa. Isin umrii teessan hanga jirtanitti diin rabbii kana sheekotti dhiyaattanii maddan baaffatinaadhaayi. Hay ati edaa akkannin ta'uu jettan waraabbiin as dura kalee ol baase taniin arra ol baase irratti gaafiin naa dhiyaattee bara. Maal jetti gaafiin sun beeytaati. Ani waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu kana rabbii kiyyaan hin fedhu tanaafiin hin feene rabbiin kiyya ragaanatti haa ta'uun jedhe. Makkana jettaa fedhuu qabda yaabar. Memma kuni kaafiraa qabadhu namtichi kana jiru kun. Isan baanu namni tokko yoo kana jedhe. Waan rabbiin hin malle rabbi dubbatamuu qaba namni jedhe kaafira. Kana gaafun olaa. Koottaan wajji shaadeeteenii jechisiisaa hajaan sun kana qabadhu. Maal akkana nama jibbisiifti siin jee wanni garii. Haya kun amantiiteen laallata. Akkaataa seera hooggansa biyyattiitti yoo deebite hoo reediyoodha gatiin addunyaa maallaqa qabeenya gabayaan uffanni hanganaa waan akkana bitama gatiin isaa makiinaa haa taatu wantoota biroo haa taatu gatiin meeshaadhaatuun hangana gurguramti jedhee reediyoon Itoophiyaa biyyaaf gabaasuudhaaf wanjalan qabu. Agartee si galtee dubbiin abbaan waan fedhe tahuu akka fedhe tahuu ni qabaa jaallaal isaanuu warri barnoota sirriitti dabaafate. Ijoollee gabroota aadaadhaa tahuu feeten baanu beeku. Ijoolleen barnootuma barattee dabaafate. Hoogganaan hooggansasaa keessatti seera biyyatti hooggantu biyyatti itti hoogganamaa jirtu dabaafate hiiboo wanti tokko gatiidha. Kun akkana abbaan fedhe akka fedhe. Abbaan dhimma kadhimmi maqaa kiyyaat akkana jiru dhufee gaafatu qabaa jee. Tokkoota Allahu akbar maa jettan jeebar. Allahu akbar maalat mitaa maalat looyii tole boo. Allahu akbar maalat mitaa noo ale tole yoo akkas taate abbaan dhawamuu fi hadubbiin akkana jechuu kana labsiitti baase dhiyaatu qaba taakka. Gaafa leenjii kana mootummaan biyyaa kenne atuu waan hangarraa leenjii tana biyyaa kennuu dhabdeef gaafatamuu qabda. Hangana gaa waan akka qabamaniif jecha olii gaffi fiiganii beeksisa Allahu akbariidha jibbe. Nin jibbe jee odoo usee rakkoo tanan seenu. Seera mootummaa yakka jees bahee. Akkas taatu maxaraa yaasfalli gaal namtichi abbaan dhimma nattu qameyyee dhufu qaba. Hamaqaasaa dhagee Allahu akbarii ta'u akkas cufamte. Cufamtee beeki gaafa cufamteef arraami beekan. Akka fakkeenya akkasiiti. Waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu hin fedhu an jechuudhaaf. Akkamit hin fedhu jetta ati dargaggoon gabroota aadaadhaa ta'uu barbaaddu hogguu kana jettu. Hay ati namni dhume ati akkas ilaalatteef sun nama ati laalattuuf sanirra rabbiin na biratti irra jabaadhaan beeytu ati. Wal jijjiirraa qottu. Wal jijjiirraa. Akkanuma nagaumaa fayyaa dallaa utaaluu barbaaddee meeti. Wal jijjiirra akkas taanaan allakki rabbiin na biratti irra jabaadha waan ati jettu sanirraa. Kana gootu. Garte umrii teessan jiraattanii diin keessan haddan baafatin waan aaruun barbaachisuu fi taan addan beeytan. Ati yoo keeti saba keesseete wanti siyaasaadhaa fi amantii ta'uu danbeeytu. Dubbiin sun wanti silaa ati irraa aartu sun waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu kun amantii ta'uu hin beeytu ati. Ati yoo keeti waan biroo sirraa tuqame seeti. Maqaan jee kana qofaan si gaafachiisa.
Hin fedhu jennaan fedhu qabdaa labsiin tun yoom biyya wal geessee qofamma. Hin fedhu yoon je hibo hin fedhu yoon je dirqiidhaan fedhu qabda waan jiru eessallee hin jite ati. Haa maa himta nama na dhufetti muslima ta'uu kan hin beeku hawaaniidhaan fedhu fedhu islaamummaa ka fedhu ka rabbi fedhu ka diin rabbii fedhu yoon itti hime hoo. Ati immoo yoo dhageesse yoo si jibbisiise maa dhaggeeffatta sammuu teetti fayyaan qabdu ati waafitti himtu waan si jibbisiise fumarraa dhiifta laata. Aaraafin ja'a malee beeke rabbiin kee si jibbisiisuun sirraan eegamuu beekan. Wayin maqaa kiyya si faarse hiboo rabbii keetiin akkana jechuun haraamiin siin jee haraamii miteetta ati haree rabbi si haa dhabamsiisu rabbiin. Rabbii keetiin adda lafa keeysee fiiti ati akki rabbiin ja'an sun si aarsu qabaa hin ta'u haraamiin kun deebi'ee makkana ittas jechisiisa. Abbaa kee gaafa si dhalu ilmootiyya gaafa siin juusan maa nadaamsifta abbaa kee ati hiboo wallaahin siin jee akkisun hin eegamu tokko sii galee silaa'uu gizee waa namatti himan namarraa laaffisanii himuun barbaachisu mallee. Anilleen beeki nama jerjeree humna nama laallatu hin barbaanne. Mee zabana tokko takkitti tanana raafuudha. Zabana tokko gaafii ijoolleen naa dhiyeessite dhageesseeti. Hogguu dubbii wal qabde rabbii fi islaamummaa fi aadaa Oromoo kamtu caalaa naan jedhe. Mee kamqee bal'aa beeki gaa keessatti waan hin deemuuf beektaadha. Yoon amma yeroo oowwa kana keessatti rabbuma keetii irra sii caala yoon jee namtichi kun ni dhukkubsataa beekadhu namicha kanaaf rahmata qabaatuun qabaa beeki narraa fuudhee yaa'u. Wallaahi wallaalaa fi millee wallaalaan qabuus rabbinaa haa araaramu namicha saniif rahmata godhuun qabaa narraa fuudhe. Niin harkaamii bakkeessa dhukkubtummaa. Hoggaa inni gaafii tana gaafate amata sadi dura ni jirti ilaal YouTube irraas ni jira gaafiin amma jiru kun amma nuun manne jechuudha. Agartee hoggaa san akkamiin jeen rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaa jee sila akkanallee jaanii beeki. Isaan jee inni rabbi kafruurra kunoo isaa'u irra wal fakkaatteet akkana tasfiigu jira. Irra wal fakkaatteeti akkanarraa dararamu jira inni nuyi maalaa godhure karaa irra wayyaa. Suutatti qaama kana gizee baqasitu niin danda'a fi mibeek. Ijji tun huubaa keessa jira ittiin dalagadhaa huubni kan balleessin immoo aara huubaatii jee ija kana godhuun qabu kaan. Mookam hoggaa inni akkas jee na gaafate kaa nama kana faayidaa fi eeggadha jee hiyoo Oromummaa fi naan jee Islaamummaa kamtu caalaa naan jee hogguu sana akkiin jeen. Rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaan jeen calanis hoggaa inni qabbanaa'ee booda agartee dubbiin adda fagoodhaa miidhe beeki wallaalaadha ta'e malee waa xiqqishoo iimaanaa keessa jira ilmoo muslimaatii qabadhu irra dhalateeti diin kanan qara'ini qaamaa qalbiin gasseeneetiin fudhatini. Rakkoo iimaanaati humnatti ilaallatu wayina irraa eegamti akka kiyya tahinis wayina irraa eegamti. Namu akka kiyya haa ta'uun zulmiidha jee isheen kiyya ishee maamata san barooda rahimahullah dhugaasaadha. Odoo Bukaarii oofuuti faaruu dhabeeke faaruu dhiiraati taphe siboo jeeti akkasi jeelaal jechuunsaa bareedaadha beeka. Namu akka kiyya haa ta'uun zulmiidhaa jee sheeka kiyya irraa hin dhaalee qabadhu. Agartee namu akka kiyya haa ta'uun kun zulmiidhaa je maali namni hundi wal caala jechuusaati beekan. Bara akkas jechuusaati. Haa hoggaasi maal goota seeteeti. Oromummaa fi Islaamummaa kamtu caalaa naan je. Rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaan jeeti. Cal je hoggaa inni qabbanaa'ee booda maaliin godhe? Akki jettuun jeen
oromummaan haqa abbaa kiyyaati islaamummaan haqa rabbii kiyyaati rabbii kiyyaa abbaa kiyya caala jeengaa jiboota hin taane ati yoo miskina wallahi sije yoo hoggus akkanan jennee ni gawan ati jiboota hin taane tana ammaan itti hidhe dubbii jeekamin godha duuba karaallee fi gunumaan jaamee maal godhe eddamee ati hoo rabbi khaaliqaan waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu hin fedhuanii dubbiin tunna laaleessitii jennaani maaliif akkana jetta jaa kamaqaansaa Ahmadii fi Muhammad namni waan rabbiin fakkaanne rabbi yaame kaafiraa quraana jiru kaniin qara'u jiru kana jaa hin fedhuma jechuma kiyya kana fedhiin kun dirqiidha yoo jaahilli xaana kanaa maali hooggansi mootummaadha biyyaati jirtu akka ati jettu kana ni jaa dargaggoon gabroota aadaa tahuu barbaaddan dhiifama naa godhaa gabroota aadaatiin gabroota rabbiin waa godhu jaa du'aa hadha faxina joollee teenya hundaa miti akkasii tokko jiraafiin jee shuumoo bilchaatte keessaa firiin takkaalama numa jirtii bar firiin takkaalama distii guutuu keessaa tan bilchaatiin numa jirtii bar firii takkafaa jiraa bar firii akkasiitiifiin akkana jaabee kan firii sanii takkas naan jette sun hunda biyya guutuu odoon ta'in distii guutuu keessaa firiin takka tan bilchaatiin numa jirti tana duruu beeyna nama addee sun ifa bahu qabaa jechuuf hin jee asirratti deebi'ee rabbii keetii fi abbaa kee hamtu caalaan kun aboo rabbii fi abbaan kiyya waa aboo kana janii waan gaafatan kaabboleessu aboo waan gaafatanii kanaa du'uuf deema muslima tahaati maqaa muslimaa qabataa kunoo tanaa jee dararama waaqa gurraacha garaa garbaa rabbii dachii samiitiin jechuu an hin danda'u jechuu kiyya kanaaf lolaa tanaan na fideerra tanaafin akkana jee agarte distii bilchoo guutuu keessaa firiin takkanuma haftinuma jirti konsilaawu higa asirratti deebi'ee gama hooggansa biyyaatiin dirqama mootummaan guuttanne hin fedhu ayyoon jee fedhu qabdaa dirqamni hin jiru gurbaa tokko gaafa sanjimmaan jira qabanii fidan laal gurbaan qabanii fidan wahi balleeyse wanni inni balleeyse buna kana fuudheeti bishaan itti naqe akka inni furdatee mizaana kaasu eda hanga nagaa naggaateen wal beeytiimi hogguu keessa gakkaan irra guddaa wanta bishaan amma abbaa qabeenyaati maallaqa dalagaami foolisiitti yaame foolisiin gisee dhuftu ayboo maali akkanni hayay reediyoo irratti dhagayeetiin yetaxxabee bunnaa bunni dhiqame reediyoo irratti dhagayeetiin je bunni dhiqame qarshii hangana gurguramaa qaaliidha hashukulame hangana gurguramaa kan shukulamin hangana gurguramaa gatii addunyaadhaa reediyoo Itoophiyaa isii gabaaftu dhagayeetiin bara akkana godhee je namtichi hodhiisaa je dubbii dingalinii fi ni see laalakin je namni tokko harree warra isaanii irra akkin jee hime as dur namni wanti kun adda isaan bayin abii jahali faxinummaa irra qabaa jeetiin himee ture laalas dur faxinummaa abii jahali irra qaba jeetiin hime abii jahaliin faxina jechuun waan taatu hin jee gaafa si aarse gizee takka abaluu waadda baafataarra himaaru ahlihii afqahu min fulaanin jeejeebar harree warra isaaniitiitu isa sanirra waadda baafatuudha qaba jeeje bakka inni waadda baafata ishee akkinje ilmaan islaamaa akki taatan diin rabbii dabaafadha agarte wannin je awwannin an dabarse namni kun dirqamaan naa hoogganamuu qaba hin jenne
arrabbiin akkas ju'uu hin fedhuun je waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu hin fedhuun je hayamma maaliin balleessaa hee hay ati tun silaaleessuu dhiifteeti makkana jetta odoo silaa amantiin tee waan biroo taatellee eeyi hee maqaa arabaati jette maqaa ati qabdu beeyta maqaa abbaa keeti achi jala katabatte komantii sana akkasi kennaa maqaa abbaa keetii maan qaanfatinati hibo akkasirra deebi'ee diin kan adda baafadhaa dura namni niin lolaju waan loluu deemuuf adda baafatuu qaba. Fakkeenya hedduun godhe foolisiin qaamni mootummaatiin je huccuu isa fakkaattu haayatee dhufuun kabajaa maqaa isaatii kabajaa inni qaama mootummaa tahuutii qaama mootummaa ni kabajni akkasitti mookam gahee leenjii isaatti dalagatu jira waan ta'eef hawaasa kana nageenya isaaniit eegu jira melekkata isaa agarsiisuu isaati. Isin muslimtoonni shari'a gaafadhaa uffata isin fakkaatu uffadhaadhaan je haasawni kun gaa nama sammuu qabuuf mee haasawni kun nama sammuu qabuuf mee eessa si miidhame abaarama afaanumaan na jee beekadhu yabbaleessa afaanumaan na jee beeki wanni gariin gareesi gubdii beekadhu anaa isaa yaadeetiin haasuu taliqimsuu je'ee akka lafee dhufe maaliin jee beeyta qaamni mootummaa tokko poolisiin yooniif huccuu isa fakkaattu haayatee dhufe hogganaadha qaama mootummaatiin ni kabajnaa gahee isaa eeggatee dhufe milikkata inni leenjiyaa tahuutiin je akkana hoggaanju isinis warri iida dhuftan maqaa keeysanii fi iida dhuftan tana kabajjanii akka isin fakkaatu dhufuun amantii teeysan keessatti leenjii qabaatuudha ibsaan je haya mee amma maaltu si dhibe haa he kanaas sii galuu dhabe tanaan na aarsee qabadhu akkas irra deemee maal jibbitee waraabbiin kalee waraabee taniin arra waraabee wanti kun maal asirraa jibbitee wanni asirraa jibbe akkan taane rabbiin ju'uu kanaan jibbe hibo kana akkan echaadhaa rabbiin haajjeesu shahaadaa xiyyata gaafaan duu rabbi kana haa godhu waan hin taane rabbiin ju'uu hin fedhuan jecha juu kan hamaqaatii miti ka qalbiidha rabbi haa godhu kanin miidiyaa irra ju'u miti kanin qalbii keessa ju'u rabbi haa godhu yaa abaarama higa beeki saniin baana beeki daawwattoota hin baanu afwan agarte akkamit akkaneetta kajuusan abaaramaa hoggan juu saniin baanatu rabbii kiyyaan akka isaan hin malleen isaan hin ju jechuu kiyya kana kajibbe saniin baana abaaramaa giseen ju waaqa gurraacha garaa garbaa arrabbii kiyyaan hin juu yoon jee jechuu qabda akkamit jettaati qalbiin tee sammuun tee fayyaasi qabdi harre beeki saniin baana sin baanu jechi kiyya yoo isa aarse rabbi isaa isarraa kafalaa hin usu yoo jechi kiyya kun isa aarse hin dhaggeeffatin yaas jalaa narraan bahu arrabbii kiyya waan isaan hin malleen isa yaamu yoon je akkan taane rabbii kiyyaan hin ju tanumaan hin fedhinii yoon je namni kun isa aarse hay dalagaan qabu cufatee na biraan deemu mookam tirfi mannagaagara asfalligiu hay wanti qushaashaan fayyaa qabdi baleeso tanaafinga shuumoo keessatti firiin takka takka numaafti dhaggeeffattoonnis daawwattoonni dhiifama naa godhaadha waaniin yaadachiisa akka nama kanan qufaasifnettiin foolisiin akkana giseentu itti yaadurraa akka yaada kiyyetti
abbaa keetii fi rabbii kee kamtu caala gizeen jiru itti yaadu akka yaada kiyyatti ammas takkaan naafeewu tana fixadheetiin dhaaba maal kaju islaamummaa tan hay aadaa arabaati jeeba garaana gubee akkitti gaafatan jira gaafii sadii qamis akkas juulleen baase aaruma kanaaf yoo qamisa kanaa jeetiin baase mistira arraniin hima eeysaa deemta eeysa si oofa isin oromoon amantiin teeysan akka muslima taate sammuudhaan si fudhachiisu agarte wallaahi haasawa akkasit deemu dubbii laaftu si fakkaatte ati dubbii laaftu si fakkaatte qamisa tokko laal asirra barruu qabu gaafiin qabaa deebii isaanii qabdaa hiija gaafii sadii namaan irraa korrojees niin qaba kitaabaan irraa fuudhe niin qaba saayinsaawii sababa kanaatiin amanees lachuutu quban qaba kitaabniin irraa fuudhe usuulu daawati ilallah akkana jaa maqaan kitaaba hayamma kan gootaa afaan oromottiin deebise gaafiin qabaa deebii isaanii qabdaa jaa qamisaan itti baase eeysaa deemtaa eeysaa si fide eenyu si fide eeysa si oofa ni baaftaka abbaasaa akka ta'e waan udaanu beeka dubbiin dhibduudha akkan loluun taatu abbaa kiyya suuta qabbanaayi akka hayya aarteetis injiin tafakkurtu maleen deebisiin aadaan mirga injiiniin jilaa kitaaba waraabbiin sun hangammaa jirti feesbuuk irra ni jirti yuutuub irra ni jirti agarte mirga wanni du'uun mirga jechuun kun deebisaa dadhabaatiin jalaal achi jala jira fakkariinaa hinaariin aadaan nama aaree waa deebisuun beeku achina jira beekan hogguu seesan anqabsootan ittiin jira abbaa keetii fi rabbii kee kamtu caala gaafaan juus akkattiin jira gaafaan qamisa kanarratti fakkarii shakkarii gaafiin qabaa deebii isaanii qabdaahii hogguun juusaniis tanaafin deemaa qaban suuta qabbanaayi hangas mara humna qabaatuu kee hubatteeti hay yoo hoogganaa qaama mootummaa taate abbaa dhimmaa fi diyyattaan labsii waliigalaa yoo taate nuti rabbii keenya waan hin taaneen hin dubbannuun eega dhoorkaa ta'e salaata keessa subhaanallaa jechuun jirra hiikkaan subhaanallaa jiru kun waan hin taaneen rabbiin dubbannu jechuudhaa barboo hangana dhumte akkam gootaa yaa lamaanuma kanaan godha aangeeffamaa qaama mootummaa yoo taate lamaanuma kanaan gabadha sii galte kun siyaasaa ni beekaa joollee gabroota aadaa taate tanaatu garaana gube kun hin dubbanne odoo dubbatees qopheesseetiin eegan qaama mootummaa dubbanne dhageesse joollee dargaggoo gabroota aadaa taate gabroota aadaatii miti gabroota rabbii nu haa godhu akkasii irra sii caala ati qaaliidha abbaan kee faayidaaf si eeggata biitti tee faayidaaf si eeggatti ilmoon tee faayidaaf si eeggatti du'aas si eeggata himoo waaniin si itti laffa'u namni qalbii tee keessa sin beekne jecha laffaa taate aadaan haala amala namaa yoo taate ay qalbii tee keessa waan namni si quban qabne waan sawaaban qabneef dhukkoo taate maal jechuu keeti hin qaanfattu rabbii kee biratti hin qaanfattu ati ilmoo islaamaa taate asirratti deebi'ee wahuma lamatti qopheessita ka humnaan si deemu yoo ta'e aboo hin fedhu waan takka yoon jee waan aangoo mootummaan ta'in ka mookam yoo seera mootummaan tuqin amantii lafarra jirtu tana keessaan amantii tana hin fedhu yoo nan jee fedhu qabdaa kaju yoomi bifa kanaatiin mootummaan biyya hooggane gaafii taakka sii galtee hay lakkii sanii mitii jennaan hin fedhu makee kanaatu waan rabbiin hin malle rabbi yaamu jechu makee kanaatu dhorkaadha yoo kajettu taate hiikkaan subhaanallah ju kun
ka umrii teenya itti salaatu jirru kun waan siin hin mallerraa hin si qulqulleeysa jechuu ati edaani jaahilaahi tana duraa'uu katanarraa nan gaafatin turte hogguus akkasiin juungaa siyaasaan itti nama qaban akkanaan mookam joollee dala'u utaaltuun akkasiin nin ja'a kana ka dhufe immoo nuti akkas taatu diinuma keenya kanaaf bakkatti hin tahini hiyo diinuma kanaaf bakkatti hin tahini diin kana keessa maaltu jira salaata keessa subhaanallah usabbihu subhaanallah jechuudha qulqulleessuu rabbi qulqulleessa amma laa yaliiqu bii waan isaan hin malle raayi edaanuu akkana jechuu kanaatu dhoorkaadhaahii jettee gaafatte dur achitti dandumti salaatumaatu hin taanedha hoggus islaamummaatu hin taanedha hoggus waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu hin fedhuan yoon je maaliif jibbiteennaan waan rabbiin hin malle rabbiin wasafuu jechuudhaaf hin jibbe yoon je jechuun qabdu yoo je bar nuti salaata keessa waan rabbiin hin malle rabbi wasafuurraa magan jechuu jirra nuti muslimtoonni shari'aan teenya tanarra jaaramte tanziya laal kiyanin qul wallahu ahad kan adu wal bayan tuqab وكذلك تفسير ابن كثير نفي واثبات لا لم هنقدمات الله الصمد اثبات ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير اثبات سبحان الله نفي والحمد لله اثبات كلمتان حبيبتان الى الرحمن اكنت هذا هي مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام قاعده دبيتو قبدا في باب الاسماء والصفات دين كون خنا رجارمو دبي قو قبدات هوغا اني شريعه سينه اكا قبدتو يو درغغو تاتمو ور غبروتا عادات هوف دعاين سومن غجاله خورنن كن خيسه نافي سنفاقه بلمتو دعاي في غدا غبروتا عادات هور غبروتا ربي تو چالا هي هوغوني اني نمني ولي هريادا تفتموني قبا هوغون اني سنارسه شي آدم تولا شي جمال حاجيتي غافته جي برنوتي عاداتين يجانيتي ماري في مارين آدم سنيتو أمنتي هيا هري أبا غيتي في أبا غيتي رايس علمي كي بلياتي يتنا يوبونتي بارك الله فيك أما قبروتا عاداتي في قبروتا ربيتا وخمر رفيتا ميسي ناي مامي قبروتا ربيتي في قبروتا ربيتا وفي قبروتا عاداتا خفيتا سربي سنيا يا ربي كبينجا لكن تنو ربين في الأسنة تهانو تنو ربين في الأسنة أفوال لله هي تقوتو أكا شومو خيسا فري شومو خيسا تيابتيسا سنيفين هندلو يو كانتين بيخا گجا يو مني تيك تناجيتي ها ولينغا دا والبرانغا والغرفت دا دي ربي خيساني جبي فتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته